Kushiin erga seen uffata kan ergan uffachuu qabee har'a waggaa 8ffaa koo qixxuun godhee fixee jira. Waggaa 8ffaa koo fixee jira. Takka odoon hin beeyin immoo sanuu. Carrishallo. Baga geechinaan jira. Unkaan adarraseesh baluun. Waggaa 8ffaa koo fixee 9ffaa jammaree jira. Yaa'uun odoon hin beeyin takka. Odoon hin galin. Odoon hin beeyin. Odoon maatiin argin. Footoo arge garuu. Obboleettiitti yaana hin argine hin jira erga nan deemte kan dhalatte amma ishiin waggaa 6ffaa ishiiti. Suuraadhaan bichaan beeka. Bafootoo bichaan ummaa qaatu. Ergan biyyaa dhufe waggaa 8 guutee osoo biyya hin galinii waggaa kiyya 8ffaa xumuree waggaa 9ffaa seenaa jira. Osoo maatii kiyya ijaan hin arginii jechaa jirti obboleettiin keenya tokko. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaala kooti. Bakka jirtetti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Ani nagaa kooti. Sis bakka nagaa taatan jecha egaa warroonni immoo chaanaala kiyya faaraa taatan subscribe gochuun jajjabeessaa. Akkasuma warroonni jajjabeessaa ta'e hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa ka har'a maal qabattee dhufte jechuun keessan yeroo baay'ee nuti obboleewwan keessattuu ijoolleen biyya alaa jirru kun hundi keenyayyuu jechuudha. Yaa kan baanuuf jijjiiramaaf har'a nuu guutti boru nuu guutti kan nu hanqatee santu nu hanqatee waan hedduu haafuufna jechuudha hin beektani. Maaliif nuun guuttu yeroo hunda nuun guuttu yoo barana lafa bitanne jennee qoy gari mana ijaarradha jennaa ammas dabalan yoo mana ijaarrannee qoyfachuu hiqaa mana keessaa guuttanne jennaa ammas isaaf hin ta'in yoo hiqaa mana keessaa guuttanne ammas qoy waan ittiin hojjetadhu ittiin dalagadhu ammoo galee ittiin dalagadhu hojjedha jetta hin teenya. Kana keessatti immoo jidduu kana keessatti waan baay'eetu jira isaanuu kasii hanqatu jira yookiin maatii kee gargaaruu dandeechaa hiyyeessota gargaaruu dandeechaa waan adda addaa jira kaa jidduu kana keessattuu kunuyyuu seen gootu. Dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Obboleettiin keenya akkuma isheen jette dhugaadha. Wanti kun dhugaa rabbii namaan guutu jechuudha. Kana hunda yaadna jechuudha. Dhugaa rabbii kana hunda yaadna jechuudha. Maaliif barri keenyas waan akkas ta'eef hin beeku, yeroon keenyas waan akkas ta'eef hin beeku, carraan keenyas waan akkas ta'eef hin beeku jechuudha. Carraan biyya Arabaa kun jechuudha. Keessa ijoolleen carraa biyya shamarran biyya Arabaa jirru kun jechuudha. Maaliif akka carraan keenya akkasitti sammuu keenya waan hunda yaada jechuudha dhugaa rabbii. Yeroo duraanii hin beektanii dubartii wanta ishee yaaddu waanuma manaan malee wanta isheen manaan ijaarradhaa lafan bitadhaa waan akkasii yaaddu hin jiru. Garuu kan amma yaadan guuttamne dhugaa osoo waan godhatin dhalan godhate yaadan guuttamne yaadaniin sammuun keenya akka nama shan dhalee nu fakkaate jechuudha. Maaliif waan baay'ee yaadna jechuudha. Yaadni immoo waan inni nama goone hin jiru jechuudha. Obboleettii koo asumaan dhaamsa qabu. Abshir bareeddu koo waaqayyo hundumaa guyyaa qaba waan ta'eef guyyaa inni nu eeyyame innis biyya keenyatti hin galla waaqayyo nagaan nu galchu hunduma keenya jechuudha. Jireenyi biyya ormaa baay'ee ulfaata jechuudha. Maaliif akkuma isinitti himee bu'aa bayii hedduu qabdi biyya ormaatun jechuudha. Bu'aa bayii hedduu qabdu kan ammoo obsinee dabarsu wayyaa. Dhugaadha kan waggaa 10 taa'ee haga ammaa maatii argine jira. Kan waggaa 12 taa'ee maatii argine jira. Dhugaa keeti maatiin dhuwataa sanuu hin baane jetteetta warroonni kontiraata jirru kuni baanee galuu hin dandeenya yoo ofii isaa keenya fi lakkin galuu tokkoltuma fixadha jennee malee baanee galuu mirga qabna jechuudha. Nuti gallee deebi'uu mirga hin qabna jechuudha. Yaa namoonni tokko karoora mangizma tokko xumuradhee gala kan jedhus baay'eetu jira. San immoo warri kontiraata jiru yaada ofii yoo dhiifne malee waggaa 2 gallee deebi'uu hin dandeenya jechuudha. Nu eeyyamu giddii isaaniiti wanti tolaa hin jiru jechuudha. Yookiin kadhan wayiitu hin jiru wanta nu dida wayiitu hin jiru. Maaliif yoo ofuma keenyaa lakkii erguma tokko xumurannee galla ta'e malee jechuudha. Obboleettii koo bakka kanatti yaa ofii keetii galuu dhabde malee yoo erga kontiraata jiraatte ba'uu dandeessa isin jechuu barbaada. Itti aansee immoo warroonni fakkeenyaaf ijoolleen ala jirtu jechuudha. Ijoolleen ala jirtu dhugaa isaaniiti. Isaan amma galanii deebi'uu hin danda'ani. Warroota akkasii yoo ta'e malee nuti warra xalabaa jirru kuni gallee deebi'uu hin dandeenya jechuudha. Maaliif yoo tokkortuma fixanne malee jechuudha. Yeroo tokko kaa hin beektanii hin galla dhuma jedhan kun akkanumatti waggaa nama jalaa dheeratti
hundumaafiyyuu waaqayyo kadhadhuu kadhannaa keessa yaadadhu obboleettii koo waaqayyo si hojii haa ta'u akkasuma hunduma keenya haa ta'u hundumti keenyayyuu dhugaa jireenyi biyya lafaa tanaa baay'ee gabaabdudha yeroo jirtu kanatti immoo galleetti fayyadamuu qabna ilmoo lafa buufachuu qabna dhugaa rabbii dubbachuuf olumaa nuti olumaa gadi fiinna qabeenyi kun immoo siin guutu har'a kana guuttadheeti boru kanas hanqata dhugaa rabbii hin guutu waan fe'ee illee maan taane dhugaa addunyaan sagalee kudhan hin guuttudhaan akkasanii nullee walumaa gadi oggaa meeqateenya malee nuun guuttu jechuudha yoo har'aa siin cufadheetti borummoo gara biraatti si harkaa ba'a dunuunfattee biyya ormaa keessaa kutattee biyya ormaa keessaa galuu qabna jechuudha kutannee mudhii hidhannu malee biyya ormaa kan nama lakkistu dhugaa waaqaa siniin jedha obboloota koo maaliif waanuma nurra gahaa jiru jechuudha dhugaa rabbii maaliif hin beektan kaa jireenyi biyya ormaatu wanti ishee sin goone si attaalaltii qabeenyi kun si attaalalaa waa godhachuun kun si attaalalaa biyya ormaa keessatti nu hambisaa biyya ormaa keessatti bakka hundumaaf oofaa keessattuu namni hundumaaf nama hundaaf garaa laafe biyya ormaat keessatti hafa namuma hundaaf garaa yoo laafte siniin jedhu bakka qarshii kee qabachuu dhiistee achi as faffacaafte taanan kalaas nama hundaaf yoo kunis naa ergi qarshii kee siin jedhu ta'e ati duubatti hafta obboleettii koo maaliif gaafa galte immoo baajanni sun hin jiru ta'e duubatti hafta jechuudha waggaa baay'ee si teechisa jechuudha gara laaftuun talaa eenyu furfurteedhama buleecha dhirsaati immoo buleecha furfurtee jedhanii annaa kanaafiyyuu waan akkasii kanallee dhiisuu qabna hundumaaf garaa laafuu hin qabnu nama jabaatetu biyya ormaa kana keessa waa godhata nama garaa jabaatetu waa godhu uffata dhugaa siniin jedha obboloota kun nama baay'een arge namuma bakka kan ilmaan obboleewwaniitii kan yaadu jira ilmaan obboleewwan ofiitii firoottan ofiitii kan yaadu baay'eetu jira jechuudha bakka ashiin odoo kanaafillee ergee odoon kanaafis ergee bakka odoon kanaafis kana bitee gaafa akkas jennu duubatti hafaa deemna dhugaas hin jedha duubatti hafaa deemna kana gochuun qabu maaliif irra caalatti kan si barbaachisu haadhaaf abbaa keetii dirqama waan maqaa qabu godhuufii qabna kanaan boodattoo obboleewwan keenya yoo ta'e bakka rakkatanittoo ta'e malee kan isaan barsiisnu nu himati. An barsiistu garuu baay'umatu jira ta'us kaa hanga tokko itti hin kenniteetuma hunduma yeroo hunda hojjette ati duubatti hafta. Inni hojii qabachuuf tattaafata ati immoo duubatti hafta kaa yoo waan godhatanii jechuudha. Kanaaf warra rakkates gargaaratuma ofii keenyas yaaduu qabnaa. Waggaa dheeraa teenyee yoo asii waa hin qabaanne ta'ee namoota baay'eesitti kolfuu danda'a. Hiriyoota keessatti kolfuu danda'u, ollaan keessatti kolfuu danda'u, ganaa biyya arabaatti ammas deebitee waggaa 7 waggaa 8 hojjettee waggaa 10 hojjettee biyya ormaatti deebi'uun baay'ee ulfaataadha. Humna fidnaa, humna keenyatu dhuma jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo of eeggannoo gochuu qabnaa jechuudha. Bakka kanarratti obboleetti keenya har'aa kaasee tanan gorsa xiqqoo qaba isiniif qaba jedhee tanan viidiyoo tana fide jechuudha. Maaliif osoo argin jettee homaa miti kaayyoo waan ta'eefi kaayyootu gannama qaba. Obboleettii koo kaayyoo gasi qabee kaayyoo kee galmaan gaattee immoo akkumati jettu bara dhufutti galuu dandeessa. Waaqayyo yoo kaayyoo keessii xumura ta'e hin galta rakkoon qabu. Namni kaayyoo qabu waa hundaa danda'eeti waggaa dheeras ta'uu danda'ee jiraateeti taa'a jechuudha. Kanaaf obboleettii koo Amshirii hundumti keenyayyuu akkasuma jechuudha. Warri immoo akkuma isiniin jedhe barraa jiran malee warri xalabaa jiran galanii deebi'uus hin danda'ama. Sun rakkoon qabu yaaduma ofumaaf galuu dhabuu dandeessi malee mucoon kun akka jettutti waan xalabaa jirtutti fakkaatee manaas hin baane yuunifoormii sette Amshir guyyaa tokko yuunifoormiin kun sirraa bu'e atis akka namaatti uffannee deemuu dandeenya. Hunduma keenyatu akkasii yuunifoormii kafanuma gaarii uffannee bashannannee akka namaa utaallee hin beeknu jechuudha hunduma keenya. Kanaaf Amshirii qaaleetiyyaa waaqayyo si hojii yaa ta'u hunduma keenya hojii yaa ta'u guyyaa tokko nu darbuuf jira obsaan dabarsuu qabnaa. Namni kaayyoo qabu maal jedha namni kaayyoo qabu gadi mukti firii qabuu fi namni kaayyoo qabu gad jedheet bulaasanii xiqqoo shii waan sannan gurgure. Kanaaf nutis waan kaayyoo qabnuuf gajjennee buluu qabnaa jechuudha. Mataa keenya qaqqabanne hanga biyya keenyatti gallutti homaa mati uffannes uffatas waaqayyo hoo jedhe gaafa gallutti biyya keenyatti uffannee bashannanuu dandeenya jechuudha. Har'a immoo qaqqabannee bullaa nama mataa qaqqabeetu biyya arabaa keessas bula nama yuunifoormii uffateetu nama waan hundumaa akkuma firii akka biyya keenya sanitti kaa firii ta'uun hin jiru kaa hin dharraana garuu ta'u kaa mana namaa keessatti jechuudha. Qaqqabanneetuma bullaa akkuma nama carqii uffata hin qabne wayiitti uffata uffanneen beenu hin dharraana jechuudha. Dhuguma rabbi ana mana dharraa yeroo
garuu bakka uffadheetu malee hin deemu garuu numan uffadha dhugaa dubbachuuf yeroo dargiif yeroo cidhaa waan akkas ciin jiru diggisiin jiru yeroo mandar deemnu uffadha garuu bakka innumti dasitaan qabu ani biyya ormaa kan keessatti waa uffadhee deemu dasitaan qabu abadan ani biyya kiyya keessatti waan uffadhe malee asitti dasitumiyyuu hin qabu bakka dasitaa biyya ormaa keessatti hin qabu jechuudha lumaa galatti amshir isiniin jechuu barbaada guyyaa tokko nuu darba yoo waaqayyoon keenya jedhee obsaa hojjedhaa isin jedha haatochee kooyi nagaa ta'a fayyaa ta'a warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taata sabskraayibii gochuudhaan jajjabeessa akkasuma immoo yaada fi qeeqa qabaattan koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa isin jedha chaawu chaawu baay'ee baay'ee isiniin jaalladha isiniin kabaja.